Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, Bismillahi walajna wa Bismillahi nasta'inu kal'ula wa ala rabbi tawakkaltu alhamdulillahi ala ni'ami wa ja'ala lana ala ta'ati wa jannibna ala isyani wa kazalika alhamdulillahi a'adda al-jannata liman ata wa a'adda an-nara liman asa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ba'd. Alhamdulillahi kan asin geesse rabbitu nun jedhe qur'aana karaa kottaha karaanu lakkisa jaraana la tansa nasibaka siin jedhe rabbiini deemiti karaa'i qur'aana rabbiiti boruni milkoofta guyyaa qiyaamaati kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha karaanu qur'aana rabbiiti rabbiin si filaate diini islaamaati qur'aanan dubbaate suuraa maa'idaatti waradiitu lakum islaama diina ragaasaati kuni kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha barannu jecha rabbii guddaa jecha hin moofoyne mi'a yeroo hunda kanarraaf boruuti kottaha karaanu qur'aana rabbiiti qur'aana rabbiiti ufillee baradhu ilmoo kee barsiisi guyyaa qiyaamaadha amriin hin jabaatti yawma yafirru almar'u min akii wa ummihi wa abii guyyaa wal baqaatu abbaa fi ilmooni kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha barannu qur'aana rabbiiti kan barataa jirtu qur'aana rabbiiti shagalatanaa amwaalunaa jetteen cece'ini rabbiin siifaa kennu sabaata isaati qur'aana barachuun wallaayoon sehini qur'aanaan argatta shafi'aa jaliili kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha barannu qur'aana rabbiiti isuma keessatti isatu nuuf hime kabajahadaatis deemiti laalladhu suuraa isra'aati waqadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bilwaalidayni ihsaana kan qur'aana qaraate deeyti dubbisi qur'aana kanaani daandii kenna hundi kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha karaanu qur'aana rabbiiti qur'aanni muujiza zabana hundaati waan fedhe jijjiiruu dandahu qur'aani rabbiinni jedheeni nabi muhammadiinu summa laqata'naa minhu الوتين kanaafuu qur'aana rabbitu buufaate ofumaatiif kaate kottaha karaanu qur'aana rabbiiti kottaha karaanu qur'aana rabbiiti ala imraan keessa kuntum khayra ummaa siin jedhe rabbiini maaliifin karaane qur'aana isaati rahmaan si waammaate kaasi fi amiitti
udkhuluu fi silmi kaaffah kun jecha ammiiti kottaa haa qaraanu qur'aana rabbiiti meelaalii wal caalmaa nama baratee fi kan hin baratiini rabbitu nuuf hime suuratu zumaarii ayata yoo feete 8-9 qul hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuuna nuun jedhe haqiiqii kottaa haa barannu qur'aana rabbiiti kottaa haa qaraanu qur'aana rabbiiti isuma keessatti rabbiin ni dubbate jannataaf jahiimi qixaaxa dandeennaan akka feete taahi boruu ni dhandhamta hamiimiif zakkuumi ciree nama yaasa mar'imaan garaati horoon keessin baasu guyyaa gaafasiiti maa agnaa annii maaliyaa halaka annii sultaaniyaa yoo laaluu barbaadde suuraa al-haqqaati kottaa haa qaraanu qur'aana rabbiiti kottaa haa qaraanu qur'aana rabbiiti waa'ee jannataatis asuma keessatti siif himaa caqaasi فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية جنة أرغاچوف قرآن الدلاغي صلاة فرديسي سنة ست أنسي صلاة هلكاني دندت صلاتي كوتاها كرانو قرآن ربيتي كوتاها برانو qur'aana rabbiiti wanti ansi dhaamu obboleewwan kiyya shirkirraa of eegaa rabbitti sharraaknaan manni kee jahiimi rabbitu dubbate bar jecha kiyyaami walaa tushrikuu bihi shay'aa irraa haa of eeynu haqalma namaatis kottaa haa qaraanu qur'aana rabbiiti kottaa haa barannu qur'aana rabbiiti yaa ustaaza kiyya rabbiin siif haa kennu imaanaaf duniyaa yaa ustaaza kiyya rabbiin siif haa kennu imaanaaf duniyaa nuti si jaallanna halkan ta'us guyyaa umriinaaf dheeraadhu yaa ustaaza